Nageenyi Waaqayyo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kootti galata Waaqayyo. Erga doolaaraa 80 yookaas yuuroo 70 guuttanii maallaqni keessan gara akkaawuntii keessanii sababiin isiniif darbuu diduuf maal akka ta'een tokko lamaan isinitti hima jechuudha namoonni baay'een. Yuuroo 70, yuuroo 80 akkasuma doolaara 150 haga 250tti utuu isiniif hin kaffalamin karaa keessaa maaliif jettanii namoonni iskiriinshotii gootanii naaf ergitan viidiyoo kana isiniifan hojjedhe jechuudha. Haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Kana malee namoonni loogoo, baanaarii fi intiroo sadarkaa isaanii eeggatan barbaadan karaa keessan dubbisuu dandeessu. Gatii madaalawaan isiniif hojjedhaa jechuudha. Kallattiidhumaan amma gara barnoota keenya guyyaa irratti waliin dabarra. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan kallattiidhumaan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaan isin jedha. Chaanaalii keenya sabiskiraayib yoo gootan barnoota babbareedaa irraa argattu jedhee yaada. Akka barbaachisaa ta'etti sabiskiraayibiin koo baay'ee deemaallee hin jiru. Kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoonni har'a qabadhee isiniif dhufee kaffaltiin akkaataa kamitti akka nuuf xumuramu namoonni baay'een kaffaltiin keenya maaliif qabame kan jedhan yeroo baay'ee kan na gaggaafatan jiru jechuudha. Kaffaltiin keessan sababii inni qabameef sababoota 3 isinitti himaa jechuudha har'a. Egaa akkasuma ji'a darbee yookaas ji'a amma keessa jirru kana gaafa 21 haga 26tti akka kaffalamu ni beekama. Egaa yeroo darbee akkuma beekamu kunoo bakka kanatti akka argaa jirtan yuuroo 72.56 kunoo naaf ergee jira jechuudha. Akkuma bakka kanatti argaa jirtan kunoo 21 haga 26tti kan kaffalamudha jechuudha. Innis fakkeenyaaf waggaan tokko ji'a 12 yookaas baatii 12 qaba. Baatii 12 kana keessatti yeroo hundumaa yuuroo doolaaratu hin taane doolaara 80 yookaas yuuroo 70 jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana doolaarri 80 yuuroo 70 akkas kan inni ta'u. Kanaaf gara yuutuubii keessan doolaara 82 akkas yoo guuttan bakka kanatti immoo dhufe yuuroo 72 yookaas 70 jedhee isinii dabarsa jechuudha. Isa kanaafi haala kanaatiin gaafa 21 akka lakkoofsa Awurooppaatti yookaas akka lakkoofsa warra faranjootaatti 21 haga 26 gidduutti guyyoota kana gidduutti jechuudha kan inni kaffaltii isiniif xumuru. Egaa kan namoota kaffaltiin xumuramiif yoo maal rakkoonsaa kan jedhuun adiseensi keessa seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa adiseensi keessan keessa akkuma seentaniin fuulli adiseensi keessanii kana fakkaata jechuudha. Adiseensi keessatti dogoggorri namoonni baay'een uuman yeroo baay'ee inni jalqabaa akkaawuntii isaanii infoormeeshinii dogoggoraa guutuudha jechuudha. Infoormeeshinii dogoggoraa kan isaan guutanii isa kanaaf jalqaba irratti wanti nuti guutuu qabnu maallaqa keenya argachuudhaaf amma kaffaltiin koo yeroo darbe naaf galeera waan ta'eef kunoo 00 jedhee jira. Kunoo erga taaskiin irraa citee gaafa 21 yuuroo 64.68 jechuudha. Gaafa gara maallaqa Itoophiyaatti naannoo qarshii 11,400 wayitii jechuudha. Inni isa kana maaliif hin galu maaliif guyyaa isaarra darba kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Mee gara sarara 3 sanan tuqee isinitti agarsiisa. Sarara kana gaafa xunnu wantoota baay'ee nuuf fida. Sarara kana gaafa xunnu wantoota baay'ee nuuf fida. Isaan keessaa verification check kan jedhu kana ilaalla. Verification check kana keessa gaafa dhufnu as keessa gaafa dhufnu bakki kun lamaan wantoota murteessoo ta'anidha. Kana duras beektu jechuudha. Warri kun lamaan complete tun ta'in maallaqa keenya argachuu hin dandeenyu. Inni jalqaba irraa verification checkidha. Verification checkiin fuula keenya ta'uu danda'a, paaspoortii keenya ta'uu danda'a, maqaa keenya ta'uu danda'a. Isa kana verification identity verification jechuudha. Eenyummaa keenya mirkaneessuu isa jennu jechuudha. Eenyummaa keenya isa dhugaa gaafa mirkaneessinu bakka kanatti isa tokkoffaa irratti complete nuu jedha jechuudha. Isa kana guutuudhaaf
doolaara 10 dirqama guutuu qabna. Doolaara 10 erga guunnee booda bakka kanatti verify akka goonu nu gaafata. Verify gaafa goonu of eeggannoo guddaadhaan of eeggannoo jabaa gochuu qabna jechuudha. Bakka kanatti yeroo sadii dogoggorree jennaan beeksisni nurraa kaafama. Beeksisni gaafa nurraa kaafamu yoo riippoorti goone yookaas yoo iimeelii kan biraadhaan walitti hiine malee kaffaltiin nuti asirraa qabnullee bilaasha ta'a jechuudha. Isa kanaaf of eeggannoodhaan yeroo tokko yookaan lama yaaluudhaan verify gochuu qabna jechuudha maqaa keenya. Inni itti aanu address verificationidha. Address verification kun yeroo baay'ee namoonni kan itti dhiphatan karaa mana poostaa piiniin naa dhufuu didee maal kan jedhamu ni dhaga'ama. Isa kanaaf maqaama yookaas paaspoortii ittiin identitii yookaas eenyummaa keessa ittiin mirkaneessitan sanaan adreesii kanas mirkaneessuu dandeessu jechuudha. Innis akkaataa adeemsa mataa isaatii qaba. Yoo baay'ate daqiiqaa 10 gidduutti jechuudha kan isin address verification xumuruu qabdan. Namoonni baay'een utuu address verification kana complete hin godhin doolaarri isaanii 100, 150 kan ga'an namoonni screenshot godhanii natti ergan namoota baay'eetu jiru jechuudha. Innis kanaaf kaffaltii keessan argachuudhaaf dirqama kun complete ta'uu qaba. Yoo qayyisinitti diimessee jira yoo ta'e gonkumaa maallaqa keessan argachuu hin dandeessanii jechuudha. Kaffaltii keessan argachuu hin dandeessan. Warri kun lamaan complete ta'uu isaanii adda baaftanii erga hubattanii booda gara isa itti dabarra. Inni itti aanu dhuma kanarratti akkuma argaa jirtan bakka itti akkaawuntii keenya inni lammaffaan bakka kanatti akkaawuntiin keenya galuusaa mirkaneeffachuu qabna. Kun fakkeenyaaf baankii bakka kanatti haala kanaan nu taa'uusaa. Akkuma argitan bakka kanatti akkaawuntii bakka kanatti maqaa kiyya jira jechuudha. Inni kun bakka kanatti asitti mul'ata jedhee yaada. Mallattoo mana baankii mana fakkaattu kana asitti ni agartu. Manage payment method jedhee jira jechuudha. Isa kana itti guuttachuu keessan cheekii godhachuu qabdu jechuudha. Namoonni baay'een hojiidhaan illee yoo dagattan kan ittiin guuttanne taanaan yookaas dogoggorrii as keessa jiraate jennaan maallaqa isiniif hin galu. Fakkeenyaaf swift kooddii dogoggoraa yoo galchitan maqaa keessanii fi maqaa mana baankii wal jala yoo fuutan wantoota akkasii kana yoo arge maallaqa keessan isin biraan ga'u jechuudha. Isin duraa qabama. Isa kanaaf irra deebitanii cheek gochuun isinirra jiraata jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaan tax infoodha. Tax info ilaaluudhaaf ammas kallattiidhumaan bakka sarara 3 sanaa al tokkoof xunne keessa seena. Okay, sadaffaa irratti tax info kan jedhu adda baafannaa jechuudha. Tax info kana hubachuudhaaf karaa 2-3 deemuu dandeenya. Yoo barbaanne dudduubatti deebina. Dudduubatti deebine gara AdSense. Google AdSense jedheen seena. Erga haala kanaan seenee booda bakka sarara 3 kan ammas nan tuqa. Ergasii booda payments bakka jettu kan al tokkoof tuqeen ergasii booda bakka kanan tuqee seenaa jechuudha. Ergan tuqee seenee ammas information kana naa fida. Information kana gaafa inni naa fidu gara dhumaatti achi oloo feetan manage setting kan jettu kana jala kana jirti. Argaa jirtu jedhee yaada. Bakka kana al tokkoof tuttu jechuudha. Gaafa tuttan haala kanaa isinii fida. Wantoonni information guutuu jalqabaa kaasee bakka kana jira jechuudha. Bakka kana jira waan ta'eef jala kanatti egaa wantootni nuti hin guutin jirru yoo jiraate nu mul'ata. Fakkeenyaaf United Tax Info kan jedhu kunoo bakka kanatti argaa jirtu jedhee yaada. Kunoo yoom akkan guute in argamaa jechuudha. 5/2025 jedhee bakka kanatti kaa'ee jira. Kunoo argaa jirtu. Isarraa al tokkoof tuqee sitti agarsiisa. Erga irra tuqee booda bakka kana na fida. Achi ol oofa. Erga ol oofee booda maal jedha kunoo approved jedhee jira. Approved. An keessan garuu approved jedhee hin jiru yookaas qayi isinitti agarsiisa yoo ta'e maal gootu jala kana al tokkoof dhuftu. Erga dhuftanii booda
jala kanaati. Submit new form kan jettu kanatu jirti. Ishee tuquudhaan maal gootu foormii guutuu jechuudha. An keessan approved jedheen jiru yoo ta'e maallaqni isiniif hin kaffalamu waan ta'eef. Akkaataa itti taaksiin guutan immoo viidiyoo kana dura viidiyoo bal'aa hojjedheen jira waan ta'eef achirraa ilaaluu dandeessu.